Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u jenne ittaan sun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani laayik sheer godhu hin dagatina kallattii mangar mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa 200 ol dooniin dhidhimuun lubbuu akka dhabane odeeffannoon nu gahee jira isiniin kenna. Oduun itti aanu humnoonni tika mootummaa lama namoota 14 wajjin birrii biiliyeena 7.7 ol saamuuf yaalii taasisan himannaan irratti banamee jira dabalata isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo hedduutti injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan tarkaanfii kan fudhate kan beeksise yoo ta'u tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan namoota nagaa irratti akka ta'e odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bahe ibsee jira isiniin kenna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten kaaba Itoophiyaatti lolli dhohee jira. TDF haleellaa bal'aa humnoota mootummaa irratti akka raawwate odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata isaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Nu wajjin tura. Oduun kun oduu akkaan miira nama tuquudha. Lammiileen Itoophiyaa 200 ol ta'an osoo dooniidhaan imalaa jiran dooniin garagaluun lubbuu isaanii akka dhaban dhagahamee jira. Guyyaa har'aa jechuun adoolessa 22,2025 lammiileen Itoophiyaa dooniidhaan imalarra turan bosaasoodhaa ka'uudhaan gara Yamanitti deemaa osoo jiran dooniin garagaluudhaan lubbuun namoota 214 yoo darbu lubbuun nama 28 qofatu baraaramee jedhamee jira. Namoota hafan 28 keessallee namoonni 6 miidhaan guddaan kan irra dhaqqabe akka ta'e odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Oduun itti aanu hojjettoonni tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessa mootummaa Itoophiyaa 2 namoota 14 qarshii baankii daldala hatuuf yaalii godhuun shakkaman waliin himanni irratti banamee jira. Hojjettoonni tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa 2 kunneen namoota 14 wajjin qarshii baankii daldala Itoophiyaa biiliyeena 7.7 hatuuf yaalii godhuun shakkaman waliin himanni irratti banamee jira. Shakkamtoonni kunneen hojjettoota baankii daldala Itoophiyaa akkasumas kan mootummaatii fi namoota dhuunfaa ta'uun isaanii kan himame yoo ta'u waliin ta'anii sirna eeyyama hidhata hojii baankii keessaa qofa raawwatamuun yookaan internal system access permission jedhamu fayyadamuun qarshii biiliyoonotaan tilmaamamu kana herreegawwan baankii 3 keessaa baasuun gara herreegawwan baankii 10 olii ta'u jedhamanitti bifa waliin dhahuuf tolutti raawwachuun isaanii himata irratti baname keessatti eeramee jira. Namoonni kunneenis yakka kana kan raawwatan sirna eeyyama hidhata hojii baankii keessaa qofa raawwatamu baankii daldala Itoophiyaa lixa Oromiyaatti argamu kan damee horroo irraa ta'uu isallee ibsamee jira. Oduun itti aanu Tigraay dabalatee naannolee biyyattii hunda keessatti filannoon biyyoolessaa marsaan 7ffaa gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa akka jiru boordiin filannoo beeksisee jira. Walitti qabduun boordichaa aadde Melaatworq Haayiluu torban darbe kamisa adoolessa 17 2025 labsii filannoo Itoophiyaa galmee paartii siyaasaa fi naamusa filannoo ilaalchisee mana maree bakka bu'oota ummataatiin fooyya'ee ragga'ee ilaalchisee ibsa gaazexeessitootaaf kennanii jiru. Ibsa kennaniin labsiin osoo hin fooyya'in dura paartilee adda addaa waliin marii bal'aan akka gaggeeffame himanii jiru. Boordiin filannoo akka karooraa fi adeemsa isaatiitti kana haa jedhu malee filannoon ni gaggeeffama wanti jedhu ija shakkiitiin ilaalamaa kan jiru akka ta'ee fi hedduun ija shakkiitiin ilaalaa akka jiran beekamee jira. Sababni shakkii guddallee haalli qabatama biyyattii filannoo gaggeessuuf rakkoo ta'uu akka danda'u nageenya biyyattii keessa kan hin jirre naannoleen hedduun rakkoo nageenya hamaa keessa waan jiraniif filannoo gaggeessuuf haalli mijataa hin fakkaatu. Rakkoo nageenyaa kana ilaalchisuun mootummaan muuxannoo kana dura turerraa yeroo aangoo isaa dheereffatuuf sababa kana hin geenneen yeroo filannoo dheeressee kan ture yoo ta'u ammas sababa garaagaraa uumuudhaan yeroo aangoo isaa dheereffatuuf yeroo filannoo kana dheeressuu akka danda'u hedduun tilmaamanii jiru yookaan immoo shakkii qabanii ibsanii jiru.
Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa kan argataa jiru akka ta'e beeksisee jira. Mootummalleen bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Mootummaan tarkaanfii fudhadhe haa jedhu malee tarkaanfii mootummaan fudhate namoota nagaa irratti akka ta'e maddeen odeeffannoo hawaasa irraa bahane agarsiisanii jiru. Bakkeen humnoonni mootummaa tarkaanfii itti fudhanne jedhan keessaa Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa tokko ta'u tarkaanfii bakka kanatti fudhanne jedhaniin lubbuu namoota 8 akka galaafatan odeeffannoon garasirraa bahe ibsee jira. Akka odeeffannoon hawaasa keessaa bahe ibsutti Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa Carii Saphaliisa iddoo addaa Hadaloggaa jedhamutti yoo ta'u haleellaa humnoonni mootummaa bakka kanatti raawwataniin lubbuu nama 8 kan galaafatan yoo ta'u namoota kanneen badii tokko malee kan lubbuun isaanii badee akka ta'es hawaasni himee jira. Namoota kana bakka tokkotti walitti qabuun waraanni mootummaa kan lubbuu isaanii galaafate yookaan rashan yoo ta'u namoota ajjeefaman kana keessaa abbaa maatii nama 10 akkasumas shamarran 2 wajjin mana tokko keessa namni 3 abbaa fi ilmaan 2 jechuudha lubbuun isaanii kan galaafatame akka ta'e odeeffannoon garasirraa bahee jira. Ijoolleen abbaa wajjin ajjeefaman kunniinis shamarran 2 yoo ta'an maqaan isaanii takka badhaatu yoo taatu takka moo ideentu akka jedhamtus odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwatameen daa'imni tokkoo fi haatis kan madaa'an akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Wallagga lixaa Aanaa Gaajoo Wadal ganda Akuukuu jedhamutti humnoota mootummaa oopereeshinii gaggeessaa turan irratti iddoo addaa Kofolee jedhamutti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa tokko dura yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabee akkasumas kaabinee tokkoo fi humna riphee lolaa tokko hidhannoo guutuu wajjin nagaan yookaan fayyatti harkaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Tibbana fufteedhaan aanota garaagaraa keessatti haleellaa raawwataa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessa aanota 3 keessa aanaa Marti aanaa Jajuu fi akkasumas aanaa Heeban Arsiitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate isin geennee turre. Har'a ammoo aanaa Shanan Koolutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Adoolessa 22/2025 aanaa Shanan Kooluu ganda Laaftoo Rifeensoo iddoo addaa Gorannoo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 9 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 12 madoodhaan adabee kan haftee bittinneessee baqachiisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Oduu gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo yeroorraa gara yerootti humna haaraa leenjisuun eebbisuu itti fufee jira. Guutuu Oromiyaa keessatti daangaa hanga funyaan Finfinnee jalatti humna haaraa yeroorraa gara yerootti leenjisuudhaan eebbisuu kan itti fufe yoo ta'u haaluma kanaan giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti tibba kanas humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture. Humna guddaa fi ga'umsa qabu haala ho'aan yookaan sirna ho'aan eebbisee jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Oduun inni biraan loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa kaaba lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa magaalaa Karkarreessaa irraa humnoonni mootummaa 2 hidhannoo guutuu wajjin AKM 2 boombii 4 rasaasa 380 qabatuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee haalan yookaan immoo gammachuudhaan simatu beeksisee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten naannoo Tigraayitti walitti bu'iinsi uumamuun dhagahamee jira. Lolli kaaba mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti ka'a jedhamee osoo eeggamu garoota TPLF gidduutti walitti bu'iinsi akka uumame dhagahamee jira. Naannoo Tigraay godina kibbaa fi kibbaa bahaatti deeggartoota garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi deeggartoota garee obbo Getaachoo Raddaa gidduutti walitti bu'iinsi kan uumame. Walitti bu'iinsi kun kan uumame yeroo gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el godina kibbaa fi kibba bahaa to'achuuf socho'anitti jedhamee jira.
Godinaaleen kunneen garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kan hin deeggarree fi kan morman yoo ta'u gareen Dabratsiyoon immoo humnaan to'atuuf akka socho'e himamee jira. Oduu maddeen biraa irraa arganneen lolli kaabaa kan dhoohe mootummaa federaalaatii fi garoota kaabaa qindaawaa gidduutti akka ta'e kan himamaa jiru. Gareen Dabratsiyoon mootummaa Eertiraatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa waliin qindaa'uudhaan lola kan jalqabe akka ta'edha kan himamaa jiru. Lolli kunis akka dha'u kan taasise gareen qindaa'an humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun akka jalqabe dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e kallattii raayyatiin haleellaa bal'aa akkasumas meeshaalee gurguddaa deeggaramuun TDF humnoota mootummaa irratti raawwateen lolli guddaa fi bal'aan gaggeeffamaa kan oole akka ta'e odeeffannoon galgala kana bahan ibsanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture an barii sogganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.